mallisaanii garaa garaa michoonni kee kansiif adda ba'anii har'as waliin kan jirru sabni dhuunfaa kee lafaa kanaa dhugaa kee ol qabnaa afaaniif miila taanee wangeela qabatamaa sana addunyaatti mul'isnaa. Nuun hojjedhu mee har'aas nuun hojjedhu barbaanneerraa bartuu kees nu gooradhu humna hafuura keessaa nu haaressu sagaleen kee samiirraa nu haarmaqsu. Dagaagee hundeessaas gadi fageeffate jallisteen hundisinii baanee dhugaa mul'isnaa kakuunuuf galtee nuuf raawwadhu qomoos sanyii hundumaanii filannoo badaa jira namni baay'een si daagate foonsaanii dhaggeeffatu adaraanu yaadadhu dhugaa jiru sirriitti qalbeeffatu. Nuun hojjedhu mee har'aas nuun hojjedhu barbaanneerraa bartuu kees nu gooradhu humna hafuura keessaa nu haaressu sagaleen kee samiirraa nu haarmaqsu. Kan yaadu tasan jiru dhaloonnarraa ibiddaan wal qopheessaa raajii dhugaa fakkaatee dubbisaas daran miidhagfatee lubbuu hedduu balleessaa. Kanaaf nu ijoolleen kee gaara keetti ol iyyannaa nuuf kennumnaaf jabinaa ofii keenyaa fayyinee garaa keenya ilaaltu fakkeenya gaarii taanaa. Nuun hojjedhu mee har'aas nuun hojjedhu barbaanneerraa bartuu kees nu gooradhu humna hafuura keessaa nu haaressu sagaleen kee samiirraa nu haarmaqsu. Bartoonni kee yeroo duraa deemsa kan jalqabanii hojiif mallisaanii garaa garaa michoonni kee kansiif adda ba'anii har'as waliin kan jirru sabni dhuunfaa kee lafaa kanaa dhugaa kee ol qabnaa afaaniif miila taanee wangeela qabatamaa sana addunyaatti mul'isnaa. Badaa jira sabni kee akka hoolaa kan matta deemaa jira hoola deemaa guddinaaf abdannuutu hudhaatti ciitaarraa maaliif joonja'ee namni lubbuu isaatiif kalaamaan qopheeffatu dacheen tumuuramteetti cubbuu isaatti qalbii
haa jijjiirratu. Badaa jira sabni kee akka hoolaa kan matta deemaa jira. Hoola deemaa guddinaaf abdannuutu mudhaatti ciitaarra. Maaliif joonja'ee namni lubbuu isaatiif galaamaan qopheeffatu. Tole kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya lafa jiraattan hundumaatti ayyaanni fi tolli Waaqayyo isinii baay'atee guyyaa har'aa kana kan geessan hunduma keessaniyyuu akkam jirtu. Amma har'a sagantaa baay'ee namatti tolu sagantaa dhangaa isinii qabadhee fuula keessan duratti dhiyaadhee tanan jira. Maarree sagantaa kanatti otoo hin galleetiin dura wajjiniin Waaqayyo akka nu barsiisuufini kadhaa goona. Kunoo yeroo ani jilbeeffadhu isin immoo bakkuma jiraattanii ana wajjiniin kadhaa akka gootan isin affeera hin kadhanna. Kabajamaa Waaqayyo abbaa keenyaa galanni guddaan Waaqaa fi lafa irratti maqaa keetiif haa ta'u. Bara jiraannu hundumaa keessatti yaa Waaqayyo gooftaa biyya lafaa cubbuudhaan dukkanaa'e kana keessa yeroo jiraannu gooftaa keenya ayyaana kee guddaa waan nu baay'isteef har'a jiraachuu keenyaaf yaa Waaqayyo gooftaa dubbii keenyaaf abukaattoo jireenyaa waan nu taateef yaa Waaqayyo gooftaa jiraachuu keenyaaf yaa Waaqayyo gooftaa ati waan nu mirkaneessiteef galanni guddaan siif haa ta'u. Amma immoo dhaggeeffatoonni keenya iddoo jiraatan hundumaatti yaa Waaqayyo tarii rakkoo adda addaa keessa jiraachuu danda'u yaa Waaqayyo gooftaa iddoo mijataa jiraachuudhaaf danda'u. Haa ta'u Waaqayyo gooftaa keenya lafa jiraatan hundumaatti ayyaanniif tolli Waaqayyo qilleensarraan akka isaan qaqqabuuf jaalala kee haa ta'u. Yeroo kitaaba qulqulluu dubbii jireenyaa wajjiniin qooddannu immoo yaa Waaqayyo ani nama cubbamaadha. Lafa isaan jiraatan hundumaatti yaa Waaqayyo gooftaa gaarummaan keessaa wajjiniin haa ta'u. Hafuura qulqulluutiin nu barsiisi maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif jedhii amiin. Dhaggeeffatoota keenya har'a anis sagantaa dhangaa kanan isinii qabadhee too'ii dhiyaadhe mata duree aadaa fi seenaa gadhee wangeelaan jijjiiruu kan jedhu wajjiniin ilaalla. Egaa maarree har'a biyya lafaa kanarratti namoonni jijjiirama ni barbaadu. Jijjiirama yeroo jennu jijjiirama dinagdee namoonni hin barbaadu. Jijjiirama fayyaa namoonni hin barbaadu. Jijjiirama amantaa namoonni hin barbaadu. Jijjiiramoota adda addaa namoonni ni barbaadu. Haa ta'u egaa Waaqayyo biyya lafaa kanarra yeroo jiraannu wantoota baay'ee nuu kenneera. Kennaan Waaqayyoo lakkaa'amee tasumayyuu hin dhumu. Isaan keessaati wantoota muraasa kaasuu yoo barbaachisaa ta'e Waaqayyo jiruuf jireenya nuu kenneera. Waaqayyo hojii nuu kenneera. Waaqayyo gaa'ila nuu kenneera. Waaqayyo ijoollee nuu kenneera. Waaqayyo egaa biyya lafaa kanarratti waan nyaannu nuu kenneera. Waaqayyo biyya lafaa kanarratti waan dhugnus nuu kenneera. Kanaafiin egaa wantoota Waaqayyo nuu kenne qaama keenyarraatii kaanee too'ii otoo gara lakkaa'utti galleeti tasumayyuu lakkoofnee fixuudhaaf hin dandeenyu. Waaqayyo ija nuu kenneef, Waaqayyo gurra nuu kenneef, Waaqayyo immoo qaama miidhagina qabu kana akka bifa isaatti Waaqayyo tolchee too'ii kan nuuf kenneef kana gara herreegaatti gaafa deebine tasumayyuu herreegnee bira ga'uudhaaf hin dandeenyu. Haa ta'u warra wanti ani kaasuu barbaadeefiin Waaqayyo wanta inni nuu kenne keessaati wantoota sadi kaasuun barbaada. Inni jalqabaa Waaqayyo gooftaanii dhala namaatiif wanta inni kenne keessaati mirga kenne. Mirga yoon jedhu immoo mirga addunyaan kun namaaf kenne jechuu koo miti. Egaa kitaabni qulqulluu mirga dhala namaatiif kenne keessaati tokko yoo ilaalle mirga jireenyaati, mirga jiraachuuti. Maarree dhaggeeffatoota keenya har'a biyya lafaa kanarra yeroo jiraannu namni hundumti keenya iyyuuti jiraachuun keenya carraa hin turre, carraadhaan hin jiraanne Waaqayyotu biyya lafaa kanarra nu jiraachise. Kanaaf yookaanis immoo fedhii eenyumaatiin iyyuu biyya lafaa kanarra hin jiraanne. Namni harka nu rukutee waggaa 100 jiraattu biyya lafaarra nuun jedhes hin jiru. Waaqayyo gooftaatuun akkasumatti toluma jiraadhaa jedhee biyya lafaa kanarra nu jiraachise. Kanaafiin har'a namoonni tarii mirga biyya lafaarratti mootonni yookaanis immoo biyyi lafaa namaaf kennu yoo ilaaltanii tarii mirga lammummaa
namoonni namaaf kennuu danda'u. Akka fakkeenyaatti yoon kaasuudhaaf barbaade har'a ganda tokko keessa jiraachuudhaaf waraqaa eenyummaa namni qabaachuun isa barbaachisa. Kana kan kennu nama jechuudha. Kuni waan waraqaa eenyummaa yookaan paaswoordii tokko qabaanneef jiraanneerra jechuu hin dandeenyu. Kana jiraachuudhaafiin jireenya keenyaaf wabii kan nu ta'e Waaqayyoodha. Mee kitaabni qulqulluu waa'ee jiraachuu keenyaatiif waan jedhu walii wajjiniin dubbifna. Hojii ergamootaa boqonnaa 17 lakkoofsa 28 irratti akkas jedha. Anis kanaafanii jiraachuu keenya keessatti yookaanis immoo Waaqayyo waan nuu kenne keessatti Waaqayyo mirga nuu kenneera wanni jechuudhaafiin na dirqamsiisee fi sagalee Waaqayyo akkas jedha. Nuyi isatti jiraanna, in sochoona, hin argamnas, isin keessaayyuu warri walleen akkuma jedhanne nuyi sanyii isaati jedha. Eeyyani maarree kutaa kitaaba qulqulluu kana keessatti gaafa dhannee too'i ilaallu nuti kan jiraanne har'as kan jiraannu boruus gara fuulduraatti kan jiraannu Waaqayyo qofaadhaanii jiraachuudhaaf dandeenya. Namoonni mirga jiraachuu keenya biyya lafaa kanarratti waa baay'ee nu dhoowwachuudhaaf danda'u. Namni gaafa biyya lafaa kanarra jiraate qofa miti. Gaafa dachee kanarraa dhabamullee mirga eenyuma gaafatee dachee kanarraati namni hin dhabamu. Kanaaf mirga jiraachuu fi jiraachuu dhiisuun harka Waaqayyoo harka qofa akka inni jiraatu namni kamiyyuu beekuun dirqama ta'a. Har'a egaa biyya lafaa kanarratti tarii kana hin nyaatina, kana hin godhina, akkasii ulaa kanaan hin bayina jechuu ajajni kennamuudhaaf danda'a. Garuu waan salphaa tokko yoo ilaalle namoonni amma har'aatti mana sirreessaa keessallee hoo jiraatan, iddoo rakkinaa keessallee hoo jiraatan, namoonni kan waliin darbine wanti Waaqayyo irraatii nuu kenname tokko hafuura baafachuun yookaan qilleensa argachuun fedhii namootaatiin yookaanis immoo kan namootaan daangeffame hin turre. Kanaaf jiraachuu keenya keessatti Waaqayyo shoora guddaa akka inni qabu ilaaluun barbaachisaadha. Kanaaf egaa har'a kitaabni qulqulluu keenya wanti hundumtu isaan ta'e waan jedhuufiin wanti Waaqayyoodhaan hin taane hin jiru hundumtiyyuu immoo harka isaa jira waan ta'eef jiraachuu keenyaafiin Waaqayyotuun mirga qaba jechuudha. Isa lammaffaa Waaqayyo waan nuu kenne keessaati tokko mirga yoo ta'u, lammaffaan immoo Waaqayyo waan inni nuu kenne aadaa nuu kenne. Aadaa yeroo jedhus ammas namoonni bifa biraatiin ilaaluu akka hin dandeenye asumaa wanti dubbachuu barbaade. Waaqayyo gooftaan aadaa dhala namaatiif qofa dhalli namaa qofti qabu eenyumtuu uumamni biraa kan hin qabaanne keessaati yoo jiraate aadaa waaqeffannaati. Egaa aadaa waaqeffannaa gaafa jennu akka har'aa waaqeffannaan bifti isaa jijjiirrame kana otoo hin taane Waaqayyo erga nama uumeetiin booddee dhalli namaa fi Waaqayyo gidduutti hariiroonni bal'aan kan jiraataati ture. Dhalli namaa fi Waaqayyo itti ulaan isaan itti wal argaatii turan yoo jiraate iddoo waaqeffannaatii ture. Kanaaf Waaqayyoof kan isaan malu Waaqayyoodhaafiin kan kabaja isaa ol kaasuu danda'u yoo jiraate isa waaqessuudha. Dhaggeeffatoota keenya maarree kanaaf seera ba'uu boqonnaa 10 lakkoofsa 3 irratti sagalee Waaqayyoo akkuma jedhu ijoolleen Israa'el yeroo gammoojjii Misir keessa turan suni gaafa acuuccaan biyya Misir keessatti isaanitti hammaatee too'i jedhu sana Waaqayyo Museedhaa fi Aaroon biyya sanatti ergeetiin ture. Isaanis achi dhaqanii too'i mooticha Fari'ooniin akkas jedhaniin sabni Waaqayyoodhaan haa waaqessuuti gadhiisi jedhaniin. Kana qajeelfama kana kan kenne Waaqayyo ture. Sabni koo naa waaqessu dhaqaa too'i itti hima. Fari'oon immoo haa gadhiisu gara biyya isaaniitti haa deebi'anii. Waaqayyo kan inni bare, Waaqayyo kan inni aadeffate yoo jiraate saba Waaqayyoo iddoo biraatti arguu hin barre ture Waaqayyo. Sabni Waaqayyoo fuula Waaqayyoo akka isaan dhaabatanii fi hariiroo Waaqaa fi dhala namaa gidduu jiru isa mi'aa fi isa miidhagaa sana Waaqayyo baroota hundumaatii ilaalaatii ture. Kanaaf sana bakkatti deebisuudhaaf haa dhufanii gara kootti haa deebi'anii. Kanaaf
anis isaan bareen ture, isaanis na baranii turani. Kanaaf aadaa addaan hin cinne isa baay'ee gaariidhaa fi tolaa sana ammas deebi'anii tooyi na fuulduratti itti afuufanii jedhe Waaqayyo. Kanaaf egaa har'a seenaa yookaan aadaa guddaa dhala namaatiif Waaqayyo han addaan hin cinne kenneef kan jennuufiin kanaaf uumama biraa biratti kana arguu hin dandeenyu. Beellada biratti kana arguu hin dandeenyu. Akkasumas wantoota lubbuu hin qabaanne wantoota lubbuu qaban kan biroo biratti wantoota akkasii sana arguu hin dandeenyu. Waaqeffannaan dhala namaatiif hin qofa kan inni kenname. Aadaa wal harkaatii fuudhanii hamma xumuraatti jiraatus waan ta'eefiin kana Waaqayyo nuuf kenne jechuudha. Inni sadaffaan dhaggeeffatoota keenya kan inni nuu kenne seenaadha. Egaa Waaqayyo gooftaan biyya lafaa kanarraatti gaafa nu uume Waaqayyo dhala namaatiif seenaa guddaa tokko kan inni kenneef yoo jiraate warra seena qabeessa ta'anii tooyi amma dhumaatti akka isaan jiraataniifiin akkas jedhe dachee kanarraa yeroo jiraatan hundumaatti imaannaa dachee kana yookaanis immoo biyya lafaa kana akka isaan eeganii fi akka isaan bulchaniif akka isaanis immoo to'atanii fi isaan warra seenaa ta'anii tooyi baroota hundumaa hooggansa addunyaa kanaa fudhatanii akka isaan jiraatanii fi Waaqayyo godhe ture. Haa ta'u gaa har'a yeroo gama adda addaatiin ilaallu imaannaan addunyaa kana dhala namaatti kenname suni akka barbaadametti illee yoo jiraachuudhaaf baate Waaqayyo garuu ergamootatti hin kennine lafa kana akka isaan bulchan yookaanis immoo dachee kanarratti olaantummaa qabaatanii tooyi akka isaan jiraataniifiin Waaqayyo warra cubbuudhaan waliin tuqne sanatti yookaanis immoo samii irra kan jiraatan ergamoota kumaatamatti miti dhala namaatti kenne. Kanaaf gaafa biyya lafaa kanarraatii godaanan gaafa biyya lafaa kanarraatii gara mootummaa abbaa isaaniitti galani warra seenaa guddaa qaban biyya lafaa kana bulchuudhaan eeguudhaan tottolchuudhaanii warra seena qabeessa ta'anii tooyi gara samiittis akka isaan deebi'an Waaqayyo eegaatii jira. Garuu har'a dhiibbaan dhalli namaa dachee kanarratti geggeessu waan biraa ta'ee tooyi yoo mul'ate illee kaayyoo fi karoorri Waaqayyoo inni guddaanii biyyi lafaa kun egaayii harka ijoollee Waaqayyootiin eeggamanii tooyi kunuunfamanii tooyi gaafa inni deebi'ee tooyi dhufus wantoonni hundumtuu gaarummaatti arguudhaaf barbaada. Egaa kun akka carraa ta'ee harka dhala namaa keessaati gaafa seexanni gara biyya lafaa kana dhufu daabiloosiin aangoo fi aboon Waaqayyo dhala namaatiif hin kenname kun yoo irraayyuu fudhatame iyyuu ta'e har'a garuu addunyaan keenya egaayii gara jeequmsaatti gara rakkinaatti gara aadaa isaa dhabuutti gara seenaa isaa dhabuutti gara mootii mirga isaa dhabuutti yoo dhufeyyuu Waaqayyo ammas taanaanii biyya lafaa kana akka inni jaalataatii jiru ilaaluun baay'ee barbaachisaa ta'ee argama. Mee har'a kitaaba qulqulluu keenya keessatti kutaa macaafa qulqulluu keenya keessaa iddoo tokko wajjiniin akka ilaallu nan barbaada dhaggeeffatoota. Innis macaafa yeroo biyya lafaa kanarratti jiraannu keessaati iddoo itti seenaan aadaan babbade tokko hawaasa seenaansaa garmalee bade seenaansaa garmalee bade mirgisaa garmalee bade tokko kitaaba qulqulluu keenya keessatti seenaa hawaasa sanaatii laalla ganama kana. Maarree egaa macaafa Tiitoo boqonnaa tokko lakkoofsa 12 irraatii sagalee Waaqayyoo akkas kan jedhu dubbisna. Tiitoo boqonnaa tokko lakkoofsa 12 akkas jedhee barreeffame. Isaanuma keessaatii tokko raajii ofii isaaniitiin warri Qaarxees yeroo hundumaa sobduudha, bineensota hamoodha, albaadhota, dhibaa'uudhaas jedhee ture jedha. Egaa har'a waa'ee uummata Qaarxees tokko kaasa. Egaa akkuma beektan uummanni kun uummata bara hojjetaa wangeelaa Phaawulos fa'aa Ximootiyoos fa'aa turanii fi biyya sana keessatti wangeelaaf dhamaatii guddaa godhan keessaati iddoo wayiiti jechuudha. Egaa sabni kun seenaa isaatu bade. Sabni kun aadaansaa baay'ee manca'eetiin ture. Sababni isaatii akkuma beeknu cubbuun biyya lafa kana
kan hin balleessine waan hin jiraanneef isaan keessaatii tokko uummata Qaarxees baay'ee Waaqayyo irraatii uummata fagaatanii jiraatani. Kitaabni qulqulluun kun akka nuun jedhutti egaa Qaarxees jechuun hiikumti isaalleeti kuttuu jechuudha. Barreeffamni warra Giriikii tokko akka ifa baasutti jechuudha. Egaa Qaarxees kun dursa hojjetaa wangeelaa Phaawulos biyya Roomitti yeroo inni hidhamee ture erga biyya sana keessaatii hidhaatii bayeetiin booddee gara biyya Qaarxees kana akka inni dhaqe argina jechuudha. Dhaggeeffatoota keenya waa'ee magaalaa yookaan biyya yookaan odola Qaarxees kana yeroo kaafnu Qaarxees kun odola guddaa turte. Odolli kun egaa galaana Meditereeniyaatiin marfamtee kan jiraattu. Dheerinni ishiillee kiiloomeetira 256 kan ta'u seenaan kitaabota adda addaa ni kaasa jechuudha. Kuni Phaawulos yeroo gara biyya Roomaatti hidhamee deemu hojii ergamootaa boqonnaa 27 gaafa dhaqnee ilaallu odola kana dayeeffatanii qilleensi hamaan yeroo bidiruu isaanii raasaatii ture suni rakkoo gurguddaa keessa yeroo galaatii turan suni yeroo sana odola kana dayeeffatanii gara biyya Roomitti Ixaaliyaatti deemaatii akka isaan turan kitaabni qulqulluun nutti hima. Garuu magaalli kun odolli kun uummanni achi jiraatan kun amala isaan qaban keessaatii kitaabni qulqulluu keenya kan inni kaasu wantoota muraasa kaasa. Egaa tokkoffaan raajota mataa isaanii qabu jedha kitaabni qulqulluu keenya. Egaa akkuma amma dubbifne uummata raajii mataa isaatiin geggeeffaman turani. Uummata raajii Waaqayyootiin geggeeffamu hin turre jechuudha. Sagadannaan isaanii fi haalli waaqeffannaa isaanii Waaqayyo irraatii kan fagaate ture. Uummata waaqeffannaan isaa Waaqa irraatii fagaateef raajii mataa isaatiin hoogganamu ture. Har'as maarree biyyi keenyas yookaan dacheen keenyas baay'oonni gaafa ilaallu har'a kunoo biyyi lafaa hundumtu raajii mataa ishiitiin hoogganamaatii jirti. Kanaafiin Phaawulos kana ilaalaatii ture. Kan lammaffaa immoo hawaasni sun yeroo hundumaayyuu kitaabni qulqulluu keenya akka kaasanitti yeroo marayyuu hin sobuu jedha. Soba uummata aadeeffate turani. Egaa hawaasni kun baay'ee Waaqayyo irraatii kan fagaate sobuun biyya sana keessatti yookaan odola sana irratti akkuma aadaatti akkuma waan qajeelaatti ilaalameetiin ture. Har'a sana qofa miti nu birattoo maal fakkaata? Namoonni har'a sobuun akka dubbii qajeelummaatti yookaanis immoo akkuma waan sirrii ta'eettis aadeeffatanii namoonni baay'een yeroo soban argitu. Numa birayyuu waldaa kiristaanotaa keessa iyyuu yeroo baay'ee namoonni yeroo isaan soban argitu. Dhugaan baay'ee yeroo ishii rarraatee teessu argitu. Kanaafiin egaa amalli isaanii inni sadaffaan immooti amala bineensaa qabu jedha kitaabni qulqulluu. Baay'ee bineensa gara jabeessatti isaan fakkeessa. Egaa baay'een keenya akkuma beeknu bineensi hamaan bineensi gara jabeessi bineensota biraa hin nyaata jechuudha. Bineensota biraa hin hacuuca jechuudha. Amala akkasii qabu uummanni Qaarxees baay'een isaanii warri gurguddaa ta'anii jiraatanii warra xixiqqaa hin hacuucu turanii. Kanaaf dhiibbaa gurguddaa irra geessisanii bulchu turanii. Egaa Phaawulos magaala kana gaafa ilaalu wantoonni akkasii fokkisaan kun magaala sana keessatti dubbii wal xaxaa baay'een isaa akka jiru arge. Kan biraa immoo kitaabni qulqulluun keenya maal jedha? Amala isaanii keessaati inni tokko immoo yoo jiraate baay'ee kan namatti hin tolle tokko keessaa dhibaawotaa jedha kitaabni qulqulluun. Egaa jarri kun yeroo hundumaa maaliin akka jiraatan yoo ifa ta'uudhaa baateyyuu warra yeroo hundumaa hojii hin jaalanne warra dhibaawotaa jedha. Dhibaawota jechuun kan hojii hojjechuu hin jaalanne namatti hirkatanii jiraachuu kan barbaadan akkasumas yeroo isaanii wantoota hin taaneen kan qisaasessan jechuudha. Kitaabni qulqulluu waa'ee kanaatiif akkas jedha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 24 lakkoofsa 30 kaasee tanan dubbisa dhaggeeffatoota keenya akkas jedha. Ani maasii nama dhibaa keessas iddoo dhaaba wayinii nama qalbii hin qabne keessas nan adeeme. Kunoo qoraattiin iddoo hundumaatti hin biqile. Aramaanis irra hin garagale. Dallaa
dhagaas in jijjige. Yommus ani ilaaleen wanta kana yaadaan qabe isas argeen kanarrattis barumsa nan argadhe. Rafuudhaaf harka kee warra hin qaxxaamursin yeroo muraasaan in mugda, yeroo xinnoosh in rafta. Garuu utuma ati raftu hiyyummaan akka saamtuutti dhabnis akka nama mi'a lolaa hidhateetti sittiin dhufaa jedha. Kuni kitaabni qulqulluu keenya Waaqayyo warra dhibaa'otaaf, warra hojii hojjechuu hin jaalanneef, warra mootii karaa qaxxaamuraatiin jiraachuu barbaadaniifiin dhaamsa isaaniif hin kenne. Har'a addunyaa keenyaaf illee dhaamsa baay'ee hunduma keenyaaf ta'u jennee amanna jechuudha. Kanaaf kan biraa immoo shanaffaan yeroo hundumaayyuu isaan albaadhotaa jedha. Albaadhota jechuun wanta hundumaa jireenyi isaanii warra mataa isaanii jaalatan, warra garaa isaaniitiif hin jiraatan, yeroo hundumaayyuu namoota birootiif yookaanis immoo qaama isaan cina jiraatuuf daantaa kan hin qabaanne, yeroo hundumaa waa'ee mataa isaaniif qofaadhaaf kan yaadani. Kanaafiin egaa uummanni Qarxees kun uummata akkasiitii waan turanii fi Phaawulos kana ilaalee haa ta'ugaa maali ejjennoon uummata sana jijjiiruudhaaf yookaanis immoo uummata kana gara mootummaa Waaqayyootti fiduudhaafiin Phaawulos akkasumatti ilaaleeti bira darbee lakki tasaayyuu akkas miti, sagalee Waaqayyoo akkas jedheetoo kan dubbatu argina. Egaa macaafa abboota firdii boqonnaan 2 lakkoofsa 10 irratti sagalee Waaqayyoo akkas jedheetoo dubbata. Dhaloonni yommus turanii hundinuu erga du'aniitii booddee dhaloonni Waaqayyoon gochaa inni saba Israa'eliif godhe hin beekne hin ka'anii jedha. Har'a akkuma arginu uummanni achi keessa jiraatan sun baay'een isaanii jechuudha Phaawulosiin erga yookaan mishineerii ta'ee biyya sana keessatti dhaqee wangeela isaanitti yeroo dubbatu garuu dhaloota Waaqayyoo hin beekne, sanaan dura dhaloota waa'ee seenaa Waaqayyoofiin gochaa Waaqayyoo saba Waaqaatiif hin godhellee kan hin beeknetu achi keessatti jiraatu ture. Kanaaf Phaawulos akkas jedhe kitaabni qulqulluu akkuma nutti himutti egaa inni gara Roomiitti gara biyya sanaatti gaafa deebi'ee jedhu tankaarfii inni fudhate tokko yoo jiraate achi keessatti hiriyaa isaa Tiitoo yeroo muraasaaf Qarxeesitti dhiisee ofiisaatti gara Qorontos akkasumas Xiimootiyoosiin immoo gara Efesoonitti akka inni erge kitaabni qulqulluu keenya dhugaa nu ba'a. Kanaaf iddoon sun iddoo baay'ee wallaansoo guddaa qabu ture. Uummata of dagate ture, uummata Waaqayyo irraatii fagaate ture. Phaawulos garuu yeroo sanatti uummata sana laalee bira darbuu hin barbaanne ture. Tankaarfiin inni fudhate tokko yoo jiraate Tiitoon achitti hafee magaala sana jijjiiruudha akka inni danda'u itti hime ture. Eeyyanii dhaggeeffatoota har'a wantoota babbadanii jiraatanii nama meeqatu dhaqanii jijjiiru jennee wal eeguu dandeenya. Hin danda'ama ture. Tiitoon uummata Qarxees bira gaafa dhaqu Phaawulos gara Qorontositti gaafa deebi'ee jiru attamitti akka jijjiiruun irra jiru immoo achuma taa'ee yeroo inni qajeelfama guguddaa isaaf hin kennu argina jechuudha. Egaa biyya lafaa kana jijjiiruudhaafiin qajeelfamni kitaaba qulqulluu keenya keessatti baay'een isaa barreeffamee jira. Kanaaf Phaawulosis akkas jedhee Xiimootiyoosiif barreesse attamitti akka uummata odolaa kanarra jiraatan yookaan uummata Qarxees kana akka inni jijjiiruu danda'u. Tokko qajeelfamni inni kenneef tokko yoo jiraate Tiitoo boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irratti akkas kan jedhu argina dhaggeeffatoota keenya. Ati garuu wanta
barsiisa sirrii sana wajjiniin wal fudhatu dubbadhu jedheen. Tokkoffaan yeroo barsiiftuu jedheen barsiisa sirrii barsiisi, sanaatiin booddee hawaasni qarxe suni ni jijjiiramaa jedheeni jedha. Har'a namoonni baay'een waan barsiifneef namoonni hin jijjiiraman. Namoonni barumsa bal'aa yookaan barumsa addunyaan kun barbaadu hundumaa namni waan qabaatuuf namni gara jijjiiramaatti hin dhufe. Namoonni baay'een falaasama adda addaa yookaanis immoo namoonni baay'een barnoota adda addaa barataniiru, garuu hamma har'aatti addunyaan kun hin jijjiiramne. Namoonni baay'een immoo eenyutu jijjiirama nutti agarsiisa jedhanii too'ii yaaduu danda'u. Haa ta'u jijjiiramni attamitti dhufa waan jedhus gaafa ilaalle yoo nuti of kennine, yoo nuti tole jennee too'ii fudhanne eeyyani jijjiiramni yeroo muraasa keessatti dhufuudhaaf hin danda'u. Saa'ol gaafa mootii ta'ee too'ii dibamu sana kitaabni qulqulluun kan jedhu Saamu'eel deebi'ee too'ii erga dibeetiin booddee guyyoota 7 na eegi hamman dhufee qajeelfama sii kennutti jedheen. Guyyaa 7 booddee gaafa inni dhufee too'ii qajeelfama itti kennu yeroo Saamu'eel irraatii adda ba'uudhaaf fuula isaa deeffate yeruma sanatti garaansaa yookaan onneensaa jijjiiramte jedha sagalee Waaqayyoo. Har'a namoonni baay'een jijjiiramni hoggaa baay'ee nama fudhata jedhanii too'ii amanu. Dhuguma Waaqayyo gooftaan garaa ofii yoo Waaqayyoodhaaf hin kennaman yoo kennanii too'ii jedhanii Waaqayyo nama jijjiiruudhaaf baroota isatti hin fudhatu, waggaa kuma isatti hin fudhatu. Kanaafiin egaa Phaawulos Ximootiyoosiin tokkoffaanati barsiisa kee irratti barsiisa sirrii ta'e barsiisi jedheen. Tarii biyya sana keessatti namoonni kan isaan aadeeffatan, namoonni kan isaan argaatii turanii barsiisa sirrii hin taane barsiisuma sirriidha jedhanii too'ii duukaa bu'aniiru ta'a. Kanaaf adda addummaa uumiyati jedheen. Gaafati adda addummaa uumtu namoonni hin jijjiiramuuti jedheen. Yeroo tokko egaa barsiifni keenya namoota irratti dhiibbaa geggeessuudhaaf danda'a. Yoo barumsi keenya dhiibbaa namoota irratti hin geggeessine yoo ta'e namoonni hin jijjiiramanii jaalatamtoota keenya. Kanaafiin inni lammaffaan immoo Phaawulos Ximootiyoosiin kan isaan jedhe keessaati tokko egaa akkuma amma arginee too'ii jenne barumsa gaarii yookaan barumsa sirrii ta'e akka inni barsiisuu danda'u. Inni lammaffaan immoo kitaaba qulqulluu keenya keessatti egaa akkuma argitanii namoonni maaliif kan barsiisa sirrii kana akka barsiifamu barbaadamuufiin Phaawulos yeroo tokko Ximootiyoos lammaffaa boqonnaa 4:3 irrattis namoonni barumsa sirrii ta'e kana barri isaanii hin fudhanne hin dhufa jedhee too'ii dubbataati ture. Tarii bara anii fi isin jiraannu kana ta'uu danda'a laata namoonni kan isaanii barumsa sirrii ta'e kan isaanii jibban. Har'a yeroo ilaaltanii namoonni iddoo adda addaa irratti barumsa qajeelaa ta'e, barumsa dhokataa ta'e baratanii too'ii mootummaa Waaqayyootiif lubbuu isaanii qopheessuu hin jaalatani. Kanaafiin egaa barri suni amma ta'a jennee yoo amannee raatne nutis akkuma Ximootiyoosiin murtee namoota jijjiiruu yookaanis immoo namoota waan sirrii barsiifnee too'ii namoota gara mootummaa Waaqayyootti fiduudhaaf yeroonsaa yoo jiraate amma ta'uusaa beekuutuun nurra jira jechuudha. Kana qofa miti egaa akkuma amma ilaalaatii turre Ximootiyoosiin Phaawulos irra deddeebi'ee too'ii wanti inni isatti himaatii ture tokko keessaati amma immoo maal godhi jedheeni ati mataa kee namoota fuulduratti yookaanis immoo hawaasa fuuldura yeroo jiraattu attamitti akka of mul'isuun akka sirra jiraatu jedhee too'ii qajeelfama baay'ee kan inni kenneef keessaati. Inni lammaffaan immoo maal jedheeni ati yeroo jiraattu hawaasa sana keessatti fakkeenyummaa gaariidhaanii jiraadhu jedhe. Jireenyi isaa yoo fakkeenya namootaaf hin taane yoo ta'e raate hawaasa sana jijjiiruu gonkumayyuu hin danda'u waan ta'eefiin fakkeenyummaadhaan biyya sana keessatti ati waan sirrii barsiis, jireenyi kee immoo fakkeenyummaa namoota baay'eetiif haa ta'u jedhee too'ii akka inni ittime argina jechuudha. Har'as egaa hundumti keenya akkuma beeknu
yoo kan dubbannuu fi kan nuti goonu faallaa walirraatii addaa kan ta'u yoo ta'e namoonni baroota hundumaa keessatti iyyuu jijjiiramuudhaaf hin danda'u. Lakkoofsa 7 kitaaba qulqulluu Tiitoo boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irratti sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Gorsa Phaawulos Tiitoodhaanii ummata Qarxees kana jijjiiruudhaaf godhi jedheen itti hime keessaa inni lammaffaan waan hundumaa keessatti hojii gaarii hojjechuudhaaf fakkeenya ta'ii jedheeni. Waan hundumaa gochuu keessatti ati namoota gargaaruu keessatti, namoota gorsuu keessatti, namoota barsiisuu keessatti gumaachi ati hawaasa sanaafiin yeroo ummata sana keessa jiraattu fakkeenya ta'ii jedheeni. Namni si haa ilaalu ilaa inni akkas godhaa waan gaarii jedhanii namoonni sirraati haa baranii jedheen. Yeroo biraatii immoo Phaawulos iddoo biraattis yeroo barreessu isin hawaasa keessa yeroo jiraattanii xalaa yeroo hundumaatti dubbifamtanii dheetoo yeroo inni barreessu argina jechuudha. Namoonni jireenya keenya attamitti ilaalu, namoonni attamitti nu dubbisu dhaggeeffatoota. Har'a kaan keenya piroofaayiliin keenya gaarii miti. Kaan keenya namoonni hojjettoota wangeelaallee dabalatee yookaanis immoo namoota mana Waaqayyoo iddoo aarsaa irra jiraatan hundumaallee too'i dabalatee namoota hooggansa sadarkaadhaan biyya lafaatiif hin kennan hundumaallee dabalatee jechuudha. Kanaaf namni iddoo jiraatutti Waaqayyoodhaaf amanamaa kan ta'anii too'i jiraatan nama meeqa yoo jennee too'i kaafne. Kanaaf Waaqayyo nurraatii komtee qaba jechuudha. Kitaabni qulqulluu keenya faarfannaa Daawit boqonnaa 14 lakkoofsa 2 fi 3 gaafa dhaqxanii too ilaaltanii Waaqayyo jedhagaa kitaabni qulqulluu Waaqayyo yeroo tokko namoota barbaaduudhaafiin ija isaa gara biyya lafaa kanatti gadi kaasee jedha. Waaqayyo maal barbaada? Waaqayyo nama barbaadaati ture. Uumama kaan miti. Nama akkamiiti Waaqayyo kan inni fedhii fi hawwiin Waaqayyo nama Waaqayyoodhaan barbaadu arguudhaaf barbaade ture. Har'a gaafa namoota Waaqayyoodhaan barbaaduudhaaf ijji Waaqayyoo yeroo lafa kana ilaalu nama tokkollee argachuudhaaf hin dandeenye. Hundumtuu karaarraa maqanii too'i arge. Hundumtuu karaarraatii fagaatanii too'i jiraate. Har'a eenyuun hamachuu danda'a? Hundumti keenya iyyuu cubbuu keessatti kufneetii jirra. Hundumti keenya iyyuu rifeensa mataa keenyaati kaafnee akkuma kitaabni qulqulluu jedhu suni eeyyeni hundumti keenya iyyuu cubbuudhaan faalamneetii jirra. Haa ta'u bulaawwan koo har'a anis isin ceepha'uudhaaf isin immoo ana ceepha'uudhaaf odoo hin taane hundumti keenya iyyuu harka wal qabannee too'i cubbuu akkasii kana keessaatii ba'uutu nurra jira. Egaa maarree Ximootiyoos Tiitoon nama tokkicha ture. Achi keessatti wal'aansoo gurguddaatuun isa argate. Garuu baay'ee kan isinitti tolu yoo jiraate Tiitoon nama baay'ee milkaa'ee ummata Qarxees nama gara jijjiiramaatti fide keessaatii nama tokko jechuudha. Har'a hojii hojjettan keessatti hammam milkooftaniirtu isin hammam jijjiirama hawaasaatiif sadarkaa Waaqayyo iddoo isin kaa'ee jirutti hawaasaafin tajaajila addaa kennuudhaaf lafa jiraattanitti hammam milkooftaniirtu isin. Namoonni baay'een yoon jedhu mana sagadaa qofa miti. Namoonni hawaasaafin sarvisii yookaan immoo tajaajila addaa kennuudhaaf iddoo Waaqayyo nu dhaabe hundumaarratti loogii malee yookaanis immoo namoota ija walqixxeetiin ilaallee too'i namoota jijjiiruu keessatti hammam shoora keenya ba'aatii jirra waan jedhu gaafii hunda keenya ta'utu nurra jira jechuudha. Egaa kanaafiin Tiitoon egaa uummata Qarxees galaana Meeditiraaniyaatiin marfamee too jiraatu uummata guddaa sana keessa yeroo jiraatu dhama'ii guddaa dhama'aatii ture. Garuu booddee irratti akka inni milkaa'ee argina. Yoonaasis gara magaalaa Nanawwee dhaquudhaaf yeroo baay'ee Waaqayyo wajjiniin yoo wal loleyyuu yeroo baay'ee Waaqayyo wajjiniin yoo faallaa Waaqayyoo ta'eyyuu gaaf tokko garuuti rakkina isaatiin booddee dhama'iinsa isaatiin booddee uummanni sun jijjiiramaniiru. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Har'a egaa tari yeroo kana biyya lafaa
akka galaana Meditiraaniyaatti nu marsee too'ii jiraatu kana gidduu akka Ximootiyoositti yookaan akka Tiitootti namni achi keessatti hawaasa kanaaf hawaasa bal'aa kanaaf gumaacha gochuudhaafiin yookaanis immoo wangeela biraan ga'uudhaafiin aadaa fi seenaa isaanii sana jijjiiruudhaafiin aarsaa gurguddaa kaffalaatii jiraattan hunduma keessan iyyuu gaaf tokko Waaqayyo gooftaa biraati kan hin irraanfatamne ta'uu keessan hin dagatinaa. Gooftaan kitaabni qulqulluu akkas jedha, Waaqayyo nama miti isa darbe kan irraanfatu jedha. Jireenya keenya keessatti ulaan nuti keessa darbine al tokko tokko dhama'iinsi keenya yeroo tokko tokko nuyi har'a isa keessa darbine sun yeroo tokko tokko ni irraanfanna ta'a. Waaqayyo garuu hin irraanfatu ta'e. Waan isin dhala namaa fayyisuu keessatti, dhala namaa gargaaruu keessatti, dhala namaatiifiin dhugaa yookaanis immoo seenaa isaa jalaa bade kana bakkatti deebisuudhaafiin gootan hundumaa keessatti Waaqayyo isin gargaara. Sana qofa miti, isin gargaaruu qofa miti. Waaqayyo egaayii dhala namaa hundumaatiifiin imaannaa wangeelaa hunduma keenyatti kenne kana namni hundumtuyyuu dhugaa kana fudhatee too'ii biyya lafaa dukkanaa, biyya lafaa badaa, biyya lafaa rakkinnii fi jeequmsi irratti baay'ate kana keessatti yeroo murteessaa kana keessatti dhaloonni murteessaan gara fuulduraatti dhufuun dirqama ta'ee too'ii argina. Haa ta'u egaayii har'a hawaasa kana jijjiiruu keessatti namoonni baay'een isaanii akkuma kaasan Phaawulos yeroo adda addaatti waan ta'e wanta biyyi lafaa isa goote baay'eesaa gaafa lakkaa'u jechuudha guuta galaanaatiin akkasumas jibba namootiitiin akkasumas beelaan dheebuudhaan isaan kana yoo lakkaa'e garuuti baay'eedha. Isa kana miti jedhe amma wanti ani herreegu. Ani garuu ammayyuu waan na dhiphisu tokko yoo jiraate waa'ee waldaa kiristaanotaati jedhe. Har'a jireenya keenya hundumaatiin dursa wanti nu dhiphisu tokko yoo jiraate haalli namoonni maal keessa jiru, ammayyuu namoonni eessa jiru wanta jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Yeroo tokko tokko Galaatiyaa boqonnaa 4 irratti hawaariyaa Phaawulos wanti inni kaase dhama'iinsa baay'ee dhama'ee fi ammayyuu uummanni sun gara inni barbaadetti gaafa isaan dhufuu didanis akkasumaan isinitti dhama'aatii ture yeroo jedhee wantoota akka waan abdii kutateetti yeroo inni dubbatu argina. Garuu iddoo biraatti kana jechuu isaatii miti. Egaa wanti nama gammachiisu bara fiigicha isaa hunduma rakkoo keessattis fiigee too'ii darbeera. Akkasumas wantoota nama gammachiisan hundumaa keessattis fiigee too'ii darbeera. Haa ta'u akkas jedhe gara boqonnaa jireenya isaa kutaa isa lammaffaatti dhufuudhaafiin gaafa jedhu. Egaa ani fiigicha koo hundumaayyuu xumureera. Garuu ana kan eeggatu ammaatiin booddee gonfoo jireenyaa isa kan bara baraati. Inni sana qofaadhaaf miti jedhe warra akkuma koo Waaqayyoodhaan abdatanii Waaqayyoodhaan eeggatan hundumaatiif malee jedhee yeroo inni kaasu argina. Maarreegaa dhaggeeffatoota keenya har'a aadaa fi seenaa wangeelaan jijjiiruun hin danda'ama wanti jennuufiin uummata Qarxees jireenyi isaanii seenaan isaanii gadheessuun gaafa Tiitoo fi Phaawulos achi dhaqanii seenaa isaanii baay'ee jijjiirani. Har'a egaayii biyya lafaa kana wanti nuti jijjiirama ittiin finnu tokkoyyuu hin jiru. Meeshaa guguddaadhaan jijjiiramni hin dhufu. Akkasumas falaasama addaatiin jijjiiramni hin dhufu. Akkasumas immoo ifannaa qofaadhaan jijjiiramni hin dhufu. Jijjiiramni kan inni ittiin dhufuudhaaf danda'u hoo jiraatee barnoota qajeelaa, barnoota sirrii ta'e barsiisuudhaan achi keessatti immoo fakkeenyummaadhaan mul'achuudha. Achi keessatti immoo hawaasaaf gumaacha barbaachisaan godhamuufiin irra jiru hundumaa gochuudhaan nama yookaan hawaasa dachee kanaa jijjiiruun hin danda'ama. Dhaggeeffatoota keenya egaayii kana gochuudhaan bara keenya hundumaa Waaqa wajjiniin akka jiraan Gooftaan nu haa gargaaru. Kadhaa goonee hin xumurra. Jaalatamaadhaa fi amanamaa Waaqa abbaa keenya galanni guddaan siif haa ta'u waa'ee ganama kanaatiif. Bara jiraanne hundumaa keessatti yaa Waaqayyoo nus jijjiiramnee hawaasa dachee keenyaas jijjiiruu akka dandeenyuuf humna bokkaa booddee hafuura qulqulluu jireenya keenya irratti akka baay'istuuf ati nu gargaari.
Gaafa deebitee dhuftummoo Waaqayyo abbaa keenya maaddii mootummaa keetti ati walitti nu qabi. Har'a gammoojjii rakkinaa keessatti kufanii kan jiraatan dhukkubaan, waraanaan, beelaan Waaqayyo gooftaa keenya isa kana hundumaa irraanfannee samii bara baraatti walitti akka qabamnuuf ati nu gargaari. Cubbuu keenya nuu dhiisi maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif jedhi. Amiin. Sinirraanfatu garanko Dute aanan na fayyiste Akkan qabdu badingone Gooftaa haalan garee baante Otoo ati naaf hin baafne Ati cubbuu kooti sana Eenyuun iyyuu yaadatamu Situ naaf kennee boqonnaa Turre kan naaf dhaabatu Waabii lubbuu koo naaf taate Yoomiyyuu sinirraanfadhu Situ jireenya naaf laate Dhoksaan fayyuu koo si qofa Ijjiitii biraan hin jiru Teessoo ulfina kee dhiiste Dhufte seenaa koo jijjiiru Sanatti baasteen beeka Raawwadhee ani sinnisu Ati dhiiga naa bitaate Fannoorraa tolbaate Yesuus Falmata lubbuu koo Hundaana moosiste Galaana rakkinaa hedduu irra na ceesiste Ulfaatu sanatti baay'ee kormanni koo Ati sarara guddaan caalta Yesuus jaalallee koo Ankoto sitti ulfaatu harka kee abbaatti ol qabde fayyinaa koo mirkaneessu toofoodhaan gaggaadugde lubbuu kee si mararfanne anaaf baatte fannoo jiidha Gooftaa baadhisaa na oolchu naaf falme si qofaadha Turre kan naaf dhaabatu Waabii lubbuu koo naaf taate Yoomiyyuu sinirraanfadhu Situ jireenya naaf laate Dhoksaan fayyuu koo si qofa Ijjiitii biraan hin jiru Teessoo ulfina kee dhiiste Dhufte seenaa koo jijjiiru Sanatti baasteen beeka Raawwadhee ani sinnisu Ati dhiiga naa bitaate Fannoorraa tolbaate Yesuus Falmata lubbuu koo Hundaana moosiste Galaana rakkinaa hedduu irra na ceesiste Ulfaatu sanatti baay'ee kormanni koo Ati sarara guddaan caalta Yesuus
Yesus jaalallee koo. Namarraa furmaata dhaabus anaaf hiikteetta hibboo koo. Michuu amaana maanaaf taate boqochiisteetta lubbuu koo. Iddoon kuufee ol na kaaste na qabdee harka keetiini. Hundaa gaatamu oolmaan kee tolleef gaarummaan kee suuni. Turree kan naaf dhaabatu waabii lubbuu koo naaf taate. Yoomiyyuu sin irraanfadhu siitu jireenya naaf laate. Dhoksaan faayyuu koo si qofa icciitiin biraan hin jiru. Teessoo ulfina kee dhiiste dhufte seenaa koo jijjiiru. Sanatti baasteen beeka raawwadhee ani sinniisu. Ati dhiiga naa bitaate fannoorraa tolbaate Yesuus. Falmata lubbuu koo hundaa na moosiste. Galaana rakkinaa hedduu irra na ceesiste. Ulfaatu sanaatti baay'ee qormaanni koo. Ati sarara guddaan caalta Yesus jaalallee koo. Jaalala dhugaanaaf qabda haalotaan hin gaangeffamu. Moofaa baarsaa narraa baaste maqaan kee naaf ajajamu. Yaatamus bowwaa duwwaatti dukkaana koo naaf ibsite. Eeboo gaaraa kooti beekta daliilaa naaf dhangalaafte. Turree kan naaf dhaabatu waabii lubbuu koo naaf taate. Yoomiyyuu sin irraanfadhu siitu jireenya naaf laate. Dhoksaan faayyuu koo si qofa icciitiin biraan hin jiru. Teessoo ulfina kee dhiiste dhufte seenaa koo jijjiiru. Sanatti baasteen beeka raawwadhee ani sinniisu. Ati dhiiga naa bitaate fannoorraa tolbaate Yesuus. Falmata lubbuu koo hundaa na moosiste. Galaana rakkinaa hedduu irra na ceesiste. Ulfaatu sanaatti baay'ee qormaanni koo. Ati sarara guddaan caalta Yesus jaalallee koo.
guyyaarratti harka kee bal'iste dhiiga baarruu keetiin nu hundaaf faayiste ofii kee qaalamtee sanyiif afaan maaraaf fayyina gumaachite isin lubaa jettee nu warra cubbamuuf maqaa gaarii laatte nu martuu hin argannu haalaaf yeroo akkasii utuu ati nuun duune oolaa qaraaniyyoo gatii gochaa keetiif wanta jennu dhabne. Utuu qabduu teessoo galataa qulqulluu ofii kee fuudhattee du'a saanuuf maalu tuuta daanuu gidduu qullaa kee dhaabattee cubbamaa si waraanuuf araaraa kadhattee ofii kee qaalamtee sanyiif afaan maaraaf fayyina gumaachite isin lubaa jettee nu warra cubbamuuf maqaa gaarii laatte nu martuu hin argannu haalaaf yeroo akkasii utuu ati nuun duune oolaa qaraaniyyoo gatii gochaa keetiif wanta jennu dhabne. Nama cubbamaa maalumaan jaallatte marartee guddaadhaan kan nu kaadhimatte siidaa